Magaalaa Shaggar kilaastera Buraayyuu keessatti kan argaman jiraattonni kutaalee magaalota sadii waraqaan eenyummaa gandaa namoota kaartaa qaban qofaaf kennuudhaan kaan dhawwachuun sirrii miti jechuudhaan komatan. Jiraattonni kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo Buraayyuu fi kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee kilaastera Buraayyuutti waltajjii marii uummataa fi bakka bu'oota uummataaf qophaa'e irratti komii dhiyeessaniin akka ibsanitti yeroo dhiyoodhaasitti namoota kaartaa mana jireenyaa qaban irraa kan hafe namoonni suura xiyyaaraa qabanis ta'e kan hin qabnee fi waraqaa eenyummaa dijitaalaa akka hin kennamne taasifamuun isaa sirrii akka hin taane dubbataniiru. Jiraataan tokko hanga waggaa 2 ganda jiraate keessatti akka jiraataatti ilaalamee waraqaa eenyummaa argachuu otoo malu mirga kana sarbamuun sirrii akka hin taanes himaniiru. Namoota suura xiyyaaraa qabanii fi gibira baaxii fi gooroo sirnaan kaffalanii fi kaartaa kennuun kan hafanis gara seera qabeessummaatti fiduun otoo malu kana gochuu dhiisuudhaan nama kaartaa qabu qofaaf waraqaa eenyummaa kennuun sirrii waan hin taaneef mootummaan furmaata itti kennuu akka qabu gaafataniiru. Bulchaan kutaa magaalaa Buraayyuu obbo Abaatee Asraat komii jiraattota biraa dhiyaateef deebii kennaniin waraqaa eenyummaa namoota kaartaa qaban qofaaf kennuun kan barbaachise kanaan dura waraqaan eenyummaa karaa hin beekamneen bahee harka namoota nageenya uummataa booressanii waan seeneef kana hambisuudhaaf jecha tarkaanfiin kun kan fudhatame ta'uu dubbataniiru. Gama kaartaa mana jireenyaa ilaalchisee komii dhiyaateefis pilaaniin haarawaa uummanni sadarkaan irratti mari'atee gara Shaggaritti ergame mirkanaa'ee wayita deebi'utti furmaata kan argatu ta'us mirkaneessaniiru.